أما قد أنا رجعت شيء غير ده ويا أمي أفرت مداني خافنا قولني بر أما تفرت مداني كلام دورن أما دا كسي تي عمري تنا ويدا أما ترى دلت تاني دا نبي تجا أما تا شامتين كرات ولا جبت تاني مي زابا يا أمي ركدي أشياء سنة وري خلاص أمدي خوايس أبو هاي إذا أبسسمي يا أمي وقصن إذا بسيت سيدا ولا Karaa sun bara kamoonni jedhamee. هاي بركة ما كدو لقمي غافرلو خرانسو إذا بسيت هاي إذا بسيت سيدا ولا ماشي هي عمري بريو أرشي خمسة في مالتي خمسة في البس الديت يا جماعة تاتي بقى أمي إيران كلي الرأي مدقاو ماشي كلا تومي هاي نجا كان نجا هنو أنا مبيعو أنت يا بيتو وري بيا كذا توري قافت قافة كسيسن قافة بلو كنا قافة كنا مني Mee anamma nagamati mee anam mee gataa. دمي جادي دمي شان تربة كنا برند برتو تربة أولين دبرتو Mee gammata nama koomantii argatu. فتي بر يا فتي بر قبن يا فتي No هنو in argan. أكم من تافتي أما No ميكن enu جام barreessee يا nama. فتي Bilal baalee tu barreesse. ميك Bilal baalee bicha barreesse. ميك Ati tokko irratti dhaabani sadan keessaa tokko irra dhaabadhu. Sadan waamte keessaa tokko argattee argan tokko irra dhaabadhu. دمي جا شان بقى Eevanna. Koomantiin kiyya guutuun akka waan na beeku 25 malee koomantii takka keessatti argitu baddu. شاني 22 fi 25 bichaa barreessanii. سي Anytime. إذا ستاتين بي نار ستيج Ishii urjii ayyee warra xiyyaa kenne guba. Taataaf godhaa guys membarii ta'a. تاب تاب قرآن مو Fuuloo نمبر godhaa تاب warra edoo mana irraa hin qabne warra disii faamilii taatan namni kuma 500 والله jecha. وبالله بالكسي يا سن Urjii illee asiin gadi qabaa fooloo godhaanii bakka edoo san qabaa irraa balleessaa urjii muluu keessa laal namni kuma 500 kun. Urjii bakka edoo san argatanii bakka miyuutu godhuun kana. Qaqqabaa edoo irraa balleessaa namni kuma 500 kun. Irraa balleessaa. دبي تربي دبي سديتنا زيتون كنا سمانو فولو قدا ما أنت كأي يعني كأنينو مجا والله أنا من جاتي الله أكنا سياني والله بالله إدوتك كلام Fooloo الدار godhaanii guys. thank you Yaa. Maa bada urjiitii akkasii fooloo siin gosin eenyuun fooloo gosisaa miti lubbu. Ishii urjii shaati yaa wada gaddalee ni guba. إيشي Urjiyee kama dhugaa jechuudha. Ati ilma musliimaati nama dhugaa dubbatu. Hayyee gabaabsee si haa gaafadhu. Booyfireendi hin qabdaa ture duraan wayita awwala kaayiroo dhufu. Duraan. كنا يه أدو غافي خان سين ديب سندورا غافي نغافو تقول على جمالك ميديا رجرا وبليتيت يعني ها فولو دورا اللي وانتو هم بيتو يعني خيسنا لا لدو يا دافو Galatoomi. أي Hayyee an gaaffii san awwala gaaffii sirrii miti. Gaaffii sirrii miti awwala si gaafadhu suni namni in nyaataa hin dhugaa si galee nama waliin haasuu yookaan ammoo nama waliin dhiyaachuun homa jiru obbolummaan ta'is homa fedhe noo ta'e si galee waggaa kaayiroo keessa waggaa meeqaa filatati waggaa torba moo waggaa shan waggaa torba waggaa torbaa kaayiroo keessa irratti kana alhamdulillahi salaata dhiiftee hin beektu jedhan yoo wanni sun si dhufe malee. والله بالله نكذبان نكذبان ربي نوالا في سوم ملي ملي قلت كان سلام قلت كاسن ليس سلام ما أنا لا فوت دي دواينا ولا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أكذب مرحبا urjiitii ويه salaata rabbi akkasi laaffisuu barbaaddaa? إيه والله Wanni kee jechuun maybe guyyaa 10 dabarsiisee dhufa moo guyyaa 10 hanqisee dhufa? مال Sitti mufi wallaahi wabillaahi qaalii takka qabu an sitti maa akka ati salaata niimaa salaata maal akka salaani ta'e
Sitti ma salaataa miti jechuudha. Salaata akka deemaa kanas mi'a salaan. Maali? Afurtama fakkeenyaaf guyyaan kun guyyaa 60 qabaami. Like maybe ilaal maybe yoo guyyaa 10 ergaati 30 fitte yookaan dura achi dhufu yookaan karras dhufaa miti. Ati guyyaa 30 kana sigale guyyaa 30 kana hanga gaafa haydii sitti dhufuutitti tubis masjida salaati magribas masjida salaati ishaa'is masjida salaati guyyaa 30 maaliif beektaa keessan guyyaa 40 guutuu hin danda'u. Ilmi dhiiraa tokko yoo guyyaa 40 masjidatti salaate osoo salaata takka qadaan godhin arbaa kan masjida salaate osoo wanni fedhe gadi bu'ee salaata hin dhiisu. Ajirii keessallee yoo jiraate yoo miilaallee deemaa jiraate yoo qilee keessallee jiraate niyyaadhaan salaata. Sigalee ati salaatuuf guyyaa 30 wanni deemuu qabda. Eessa? Masjida. Masjidni dhalaaf waajibaa miti jira. Ooyi kaa dhageeffadhu. Masjidni safar keessanii jiru moo hin jiru? Ni jira. Dhaqii salaati kaa waajibaa sunnaa dhiisitiin dhaqii salaati. Ayyee. Marhaba. Oo kiyya gaafa 28 dhufa. Okay. Salaati kaa rakkoo qabu guyyaa 28 salaati manumatti salaata takka qadaan godhin azaananii jennaan salaati rakkoo qabu warri dubartii salaan isitti jallatu salaan isitti jabaatu wallahi salaata guys maaliif like namni guyyaa 30 walirra qabdanii dhalaa keessaa illee manatti illee salaatan osoo salaata qadaan hin kutin subii illee yoo kaatanii akka azaana dura walakkaa kaatanii like yoo salaatan bataam isin fayyada. Yeroo nama asirra taa'ee namaan waa jedhu kana manaamana jechuun namaan qalladu manaamana kana fa'a. Namni baay'een nama waan beene manaamna fakkaata. Laala. No, yani koomantii takka takkaaf jedhaa urjii si galee. Tanii miti waan takkaa jira. Asirratti wanni si qabu wallaahi wabillaahi anjoollee baalee keessaafuu ta quraanaan beeyin takka harkeen beekone jakiyyaaf gurraafillee dhageetis hin beeku harkeetis hin beeku. Keessaafuu wallaahi ijoolleen baalee wallaahi wabillaahi bakka kanatti hedduu jajjabu. Ammaal akkaataa guddina keessaniitti ta'uu hin beekun. Bichaa gan hedduu jajjabu. Hagaan harketti. Haga ammaan hin qunnamne dhugaa. Namni hin beekne hin qunnamne yaani maashaallah tabaarakallaa wallaahi qeen harketti. Yaani hedduu ammallee jajjabuudha. Waan feetan balleessanis quraana gangamtii isin qaraasa. Likkuma isin qaraasa. Ansaan irratti hedduun isin qabadaa hedduun isin jaalladha. Wanni daabaru jee maali beektaa? Qur'aana kana baale maaliif akkasitti ijoollee ofii qaraasifatti beektaa? Darasaa qabasii galee. Darasaa nafaqaa furtanii nyaachisaa. Masgiidatti illee bakka qaraatiitti illee mallaa kafalasii galee. Ijoolleen ta'e osoo makaarii hin buusin yookaan quraana aliifanii hin buusin hurreetti osoo hin buusin quraana aliifanii sana osoo hin buusin mana barumsaa hin geessan. Askuulan geessan sii galee. Ijoolleen baalee gaafa barumsa dhufte batalee ijoolleen agaafira. Quraanaan samayii kana jiran cinqillaatiin samayii kana jiran. Laaki ijoollee alii furan ijoollee roobee furan. Sii galee. Ijoolleen maan baalee taatee jechuudha. Kukurati wanni jarri akkanatti barumsaan samayii jiraniif jechuudha. Maali beektaa urjii? Quraana buusanii barumsa seenan. Galee yookaan quraana hafazee barumsa seena. Ani nama ijoollee 6 moo 7. Haga isin marti keessan quraana buuftanitti ijoollee 5 qabaa 5 wal bira buuftanitti isin hin galchine mucattiin isaa guddoo waggaa 17 kifilii tokko seente. Waggaa 17 kifilii takka seente mucattiin isaa. Maali beektaa? Ijoollee ofii qaraasifatee wal qixxeeffatee bar waa mara barsiise. Sigalee? Ijoollee ofii 5 akkasii mana barumsaa galchate. Kanaafuu maali beektaa? In qaraasifata ilmi nama baqa. Darasaa yaa in qaraasifata maashaallah dasana jedhanii. Bakka deemtutti barabboo yoo karaa Maliibiyaa kana gaafa dhufnu. Sudeesiidhaa sudeesi akkasitti nama salaachisu. Eezaati dambali eezaati alii.
Eessaat? Oo kan musiin jedhan bakka. Bara masiida kanatti lakkii Liibiyaa kanatti taraawwee kana maashaa Allah wallaahi lati bakka ijoollee mobaalee nu sodaachisa. Laa hedduu jajjaboo bakka sanitti an uuman harkee irraa hin dubbadhe gandummallee kanaan hin jenne uuman ija kiyyaan agaree waan namni qabu joowun Dhugaa wallaahi urjii. dhumma akkam taane. Urjii waa si gaafadhu. Gaafadhu. Qubee harkarraa tuni maali? Magaalaa dhaga'iitti mitadhatu normaala. Hin bareeddaa garuu. Vamos, dubbadhu. يتهيأ ما رغشو لتنهاجا ما عندي إيه ناناتي تنين دون تياموما إيرين كنادا نصيبوما رمي ملكات يا رامي Oh, hireen kanarra nasiibum saniifuu. Sanii burjii first of all yaada bultii qabachuun qabda. Ammaaf hin qabu. Why? Rootu soos keessaa ba'uu hin qabu. Oh my gosh. Urjii. Njana jennu ati. Njana jennu. Niin jana namaan min. Fakkaan mana dhugaa dubbattee harargeen inti hin qabu. Heerumtee duraan biyyatti. Kana gaafii yoo nama himamuu qabuuf ta'e nama hunda addabaabaa irratti himu maaliif feesi? Bira dabri. Okay. Okay, mashallah. Chiki harargee maadda sanatti beektaa? Wallaahi billaa gilisi legasitti himti. Amma harargeedha takka wayitaa Neezerlaandi jiru si jaaladhinaan jettu ajala jirtu. Wallaahi billaa ajala jirti. Wallaahi wabillaa ajala jirti. Walii bareesaa turre of beeyti. Maqaa isheen ta'u. Gina ni gaafa dhufee dhaquu sodaadhe. Maaliif? Fuulee diidii shaayiin gurraa ijoolleen maali adabattee gadi hin teettu shaayiin gurraa si jiti shaayiin ho'itu. Laa. Jaalolmaan si qabdi malee uumaa sun booda. Dhagee boodana. Ani faamilii fira kiyya ho'itu. Kaanadaa kana mucattii Awustiraaliyaa kana asin jechuu kiyya mucattii harargee wayii fuudhee beekta. Asii kaanee dire dhahaadha inni. Bara 2019. Wayitare nuti qaamoodha. Xaaxa milayyatii galee adda ammaanitti waan akkasii beekaleen. Shoominaan osuma waliin ta'anii qamaan kana shoominaan wal lolanii beekta. Aboo maali yaada ta'eeti akkana wanni nurraa jallisi kaayettee nabboo uummata irratti. Obboleettiitii yaani afaanuma qabadde. Akkanuma jedhee urjii. Abboo obboleetti. Laa amma namuu adda. Waan dhaggeeffatu kaasitti hima. Dhaggeeffatu sitti hima. Addaa jenyu amma jeniitiin dhaggeeffatu. Mee jarana. Ila kennu laal. Ila waan jettu laal. Wallaahi it's normal naan jette. Akkas akkam. Normal. Akkam. Laal wanni jechuun fakkeenyaaf nama akka wayita baaleetii nama rasinu. Maal fa'aa waliin jenna? Teenetumaan. Nadhi jabaa waliin jenna. Inaamse? Garuu amma akka aadaa Harargeetitti akka aadaa baaleetti wanni kun fokkataadha. Ati amma wayita ijoollee Harargee yeroo waan akkasii jettu homaa wanni hin qabu jala biratti. Waan wanni qabu miti. Baariyaa qabu miti. Isin biratti illee limaachuu laachuu teetii tan cha'ii horii jechuun dhugu jechuudha. Daawwaa ta'ee. Ansin qabaa dhaggeeffadhu. Masmarri kiyya diimaa yoo jiraate ani bakka sani hedduun jaaladha. Hedduun kabaja. Haadha namaatillee akkasumatti anaaf qaalii hedduun jaaladha hedduun kabaja. Haadha kee akkas godhinaan amma masmara kiyya naaf diimaa. Giin dogongoraan haadha kee akkas godhin naafaanii hin baatu. Giin masmarri kiyya diimaan an faamilii xiyyaanatti hin dhufin.
haadha moo ohooy yaa wallaahi an koomantii waan jiru dhageette wallaahi billaahi suni jedha chiikotaa fi dhiiraabillee omaa nuti normal jedhan maaliif wayita aara dhakka jedhanii malee wayitii wanni miira keessa galan. Hogguu dhibbaa Amma urjii maybe ati ta'uu dandeetta maybe. Annama haadha akkas godhi namaan jiru lubbuun itti utaalii naan jetti mush an namaan jiru haadha moobo an amriin haadhaa na bira jajjabdu hin beekan maaliif akka akkasi jabaattee hin beekne na bira jajjabdu ijatti yelameen tan anaaf ifi dabarsee isin hoo jiraatte naaf wayyaa gaanuu haadha akkas godhi naan jetti na daffartee takki na daffaree. Dhaggeeffadhu gargaarsi achi akkas jetteeni mikinyaan shamara argeetti sodaadhe sitti hima. Osoo du'e biyya kanatti illee safara siin dhaqooran. Wallaahi wanna jetteen urjii. Farmuuza kana mataa irratti cabsa jetteen. Abboo coominni wayi kana tolee kana hamaatee ani maal akkasiin goote aadonnoo ijoolleen baalee jaartiin itti dubattee jennaaniin rabbii kiyya sani sii kadhe qophee dhooytee jallitti hoyte san jaartii ofiin jaalattiin kabajje xiqqooma dhalaa mana keessatti fulli teettee naaniin urjii keelachuu maal argite hin qaban zau godhanii lafaan kuusa dhaggeeffadhu waan laafite jisi kaasifite jisi zau godhanii lafaan da'an maali beektaa raasee akka barka soomii akka biraar ijoollee baalee taatee dubartii fuutee dubartiin akkas jettuun the first sigalee the first ani isa bicha arge amma nama namaallee dhaqee nyaata illee nyaata mana namaallee dhaqee waan hin jira hin jiran bakka si jaalatan. Wanni beekuu qabdu sun bara iftuuffachiisanii beektan. Bataam. San harakaata isaa laaltee isa tuffattee isa laaltee jiru dhalaa haga feetee jaartii teetaatu wajju qofali wajju wanti jee dangaa qabaachuu qabdan. Oo waa hunda hee la. Urjiyyee barra kabajuu qaba namni hojii jiraatu wal kabajuu qaba. Inuma haadha bira nama biratti sanuu dhiira irratti dhiira nama dhiira bira jirutti jaarsa kiyya akkas jedhee arrabsuumu. Urjii yaa kuni bara harakaatayyuu barbaachisu. Ani achirraa koo egaa mikinyaatti soraadhe sitti hima. Erga si gaafa illee sargii kana Londanii kana dhaqne. Kormaan keenya akkuma ijoollee kutaa biraas yaa dhaqee mujattii duuba kanaan tuqee akkanatti beektaa. Dhagoodee dhaqee. Aboo obboleessa kiyya. Addaraasha kana keessa du'aa irra jiranii beektaa cufanii wanni magarafoona kana argite. Namni jedhee haasa'a. Mucattii wayitee akka duuba kana tuqe. Aboo maalii haadha teetii akkana godhetee mucaa asumaa wanni makana ol fuutee taa'uusi. Kanas raasaa dhugan argite. Zum kaasii goote bitittin wanni mana kana keessa. Adaantee baadiyyoon kana lafatti waan sodaatu jedheen. Adaan qaba sodaatu uummata. Takkatti achi nama deesse lammaffaa asii madaa'e uummata qaba. Saayibatiyya amma fakkeenyaaf saayibatiyya saayibootan qaba wajjin daangaa ittiin taru. Daangaa ittiin kalami daangaa ittiin taru bakka wanni jedha. Wayita bakka jaalalaa kenne garuu wallaan tanuma lamaan bichaatti hima shaayii fi wanni gurra xaarmusiin gurra ni yinidhaan. Wallahi wanni hundinuu akkuma itti barsiifatu. Ooyi garuu yaa amma fakkeenyaaf gaafii si gaafadha. Ijoolleen arsii yoo jaarsi irratti fuudhee Fatiyee thank you. yaa yoo jaarsi irra fuudhee rakkoon qaban lakkino homaa wanni hin jedhan harargee irratti fuutee jennaan takkii manaa baata takkii qaama sadaffaa dhabda takkii shaayii ta'e guurattee deemta maaliif taa'ame wanni kun urjeenatti bara harargeessite irratti fuudhamtee jaarsaa hojii haga ammaa hojii jiraattu jirtu sun meerti ilmi namaa wal keessa jira waa ganda qofaa fi miti. Ammoo an akka nama takkatti yoon kijibe malee wallahi namni masaanuu fadhu hin jiru amma masaanuu fadhu diin masaanuu yoo dirqamni ta'ellee wal mari'atuu qabna ani hin fadhu masaanuu dhugaa. Kijiba akkasitti fakkeeffatu sun kijiba inni isaan fadhu. Urjii atuu nama sadii
Maal godhaa yoo masaanuu irraa lubbuuti. Egaa barsiif ga'ee bar firaasha godhattee afattee yoo fedhe daddachaafattee caqaachuu dandeessa. Wallaahi bila akkana keessa laalaan. Ila wallaahi akkana keessa rafalaan. Rakkoon qabu mana keetiimi. Bara halaaltii godhame gubbaa. Keeti. Waa keeti wallaahi. Koppiliin godhamee warreen gida fidee jira. Maali? Koppiliin godhaa gaas. I don't know. Maal arge warreen gi? Wayita akkana gajeelisa waliin fiduun ol maaliif beekan? Ati maa gajjattee walaalla? Urjii kan dhiirri dibatu kun chaappisiin gita wambiyaa tiktookiin. Kam? Bana garaa chillaa waa wayisitti huu. Waan asin jedhu hii gootaa? Waan godhuu danda'u ta'e. Yaa deemiitiin chaappistiikii kan ofirraa haqee. Wallaahi urjii. Baalaziinii bichaa akkana dibadhu kottu. Alat bosi jedhe deem. Waa takka ofirratti hin dhiisin garuu. Fi abbata wala habbata kan bisin. Kottu. Tuma dura sooftiin gadhee dhufuure. Fura dhugoo deemi. Isin amma gaa'is akka mallaalaa urjii. Kuma fadhe na godhu jira kun hayyee dhufee kooyi. Hayyee deemi. Hayyee. Good. Guys, maali beektanii? Chikuni chaappistiingii dibattan. Dhaggeeffadhaa. Chikuni chaappistiingii dibattan. Wayita umriin keessan waggaa 42 yookaan waggaa 40 Wayye live irra jira. Ya live irra jira. Oi. Ayye live irra jira dhufa ayye. Nama kurza boleh sih bakka. Ayye. Anak kuliah dah sih. Community ka bada? Anak kuliah dah sih. Anong gado ka? Ayamuma Rinjala nasibu baka kasi cowok ye my sister. My sister. Live irra jira. Sister intas gubbatti waliin jettanii. Maano so jaartii qabadde sagalee jaartii xiyyaas gubbadda keessa urji. Ano so jaartii qabadde jaartii sagalee jaartii xiyyaas gubbadda keessa. Nama chaappistikiin akka tolfadhe mana raayitu. Meetire? Haquufin deema haa kunu. Jalqabe. Lakki bara kenaa jedhu. Urjii hoomata qofrate nambisin baalaziin ni deebiidhaan. Baaziliin kunis yaa'uun baaziliinu. No. Baalaziin orjinaal fidii kootu kun ta'u nama cululu isaa kun inni cululu isaa haqi ofirraa haqi balleessi ati fi warra siin jedhe. Mee bakka waliin. Wallahi gurbaan anaa qaxiraadhaan jirtu na harkatee bar. Kootu bakka amma sooftii irratti gosan argite? Bakka amma ofirraa dhaadhii sadii qabe akkanatti mee? Mobaayila ta'e fuutee iskaanii qabdaa? Haya. Iskaan gootee waan kana laaluu dandeetta. Chaappistiingii hoo iskaanii orjinaala qabaatte jechuudha. Aappii san buufatee aappii iskaanii san aappii dhiisan. Maaltu akka achirra jiru jechuun maaltu akka achirra jiru vaayirasiin akkam akka achirra jiru maaltu akka hidhii sana jiru maaltu akka gara afaan keetii seenu iskaanii sanas jedhuufa. Dubartii meeqattu waan sallaalee chaappistiingii darbe. Adaa dhibee gara nu duraa dhaadanii. Meeqoo baaziliiniin fida hudduuti yoo hotte silkiin tiyya. Yee? Kanaaf sodaadhaa barra uummata kana kanaaf sodaadhaa. Uummata wallaahi laziim yoo si jaalatan. Ati irra fuutee jennaan sadaffas irraa murama. Takkii dammoo shaayii mataa gubbas jiidhi. Zayitiin obboleettii maannoo natti haa. Eenyu musammaa sani. Aboonni dhuma diimtuun fa'aan jibbu. Mee guys amma like ilaalla. Anillee koo waa dibadhee dhufa. Taataa gada. Kapalin kee. Haa urjaa. Mee urjii?
ታፕ ጎዳ ጋይስ ታፕታፕ ጎዳሜ ለቅልቁት እስቲ ይሪበት ትቀጣለሽ። በስንት ነው ቅጣት? መያመዲ ተቀበይ 3000 ኡርጃ ይሲገመ ትግዲ ቢባል ዲኒ ትዲ ቢባል